Ijoollee yeessaatti irraa dhaladhe naannoo Dambidollootti dhaladhe achi booddee kutaa isa jalqabaa Oliiqaa Dingil jedhama yeroo sana Atsee Seyfaarii jedhama duraan amma garuu Oliiqaa Dingil jedhama baay'ee mana barumsaa ijoollummaa kootti kan jalqabee baay'ee kan jaalladhu mataa koo keessaa kan hin banne tokko isadha. Achi booddee Arjoo biyya jedhamtuttis darbee ittiin fufee achi booddee iddoo biraa immoo kutaa amma 12tti fixee booddee iskoolaarshipii argadheetanii biyya alaatti ba'ee jechaadha. Wandimmuu Ayyaanaa jedhama asii biyya Jarmanii jiraadha. Eegan dhufee waggaa jechuun bara 1994 jalqabeen biyya kana jira. Akkuma ijoollee biyya kana ijoollee Oromoo gaafa Afrikaa irraa dhufanii wajjiniin ta'ee biyya kana waanuma argamu waanuma carraa nu kennameen hojii hojjechaa jiraannaa. Anis nan jiraadha akka kanatti yeroon immoo al tokko aragalfii qabaadhu xinnoo ishee xiqqoo muuziqaa nan taphadha baay'ee guddaas miti garuu nan jaalladha. Inspaayirii namoonni na godhanii fakkeenyaaf kan akka Alii Birraa fa'aa Hacaaluu Hundeessaa kan fakkaataniif ijoollee baay'een artiistonni waggaa 20 asitti baay'ee burqanii baay'ee na gammachiisanii jiru. Kanaaf baay'ee tapha muuziqaa Oromoos baay'ee dhaggeeffadha. Al tokkos immoo taphachuun ayyaala garuu amma kanatti garuu ittiin qophoofne sichi garuu naalbaata nan hojjedhan ta'in. Meeshaa muuziqaa taphachuu osoo hin taane yeroo garii waltajjii irratti illee yeroo sirbitee nama bashannansiiftu in argaa waltajjii garaagaraa irratti argaa ture. Kana caala immoo meeshaa muuziqaa gitaaruma qofa akka hin taphanne illee argee jira. Akkamii? Hundi almost gitaaras nan taphadha, piyaanoos nan taphadha, harmoonikaas nan taphadha, bees gitaaris nan taphadha. Maaloo akkas garuu hunduma keessaa perfekti kan itti ta'e hin jiru. Sanattis nan bubbu'aa, sattis nan bubbu'aa. Malee egaa kun immoo ofuma jechuun yeroo kootti fudhanne yeroo baay'ee sitti irratti dabarsu hojjedheen jiraadha. Kanaaf utuun baay'ee yeroo hundumaa isa hojjedhee na wayyaa kana caalaa naan hojjedhan ture garuu naan taane egaa waamitti. Hagan dandeettiitti qabaatanii ofiis bashannansiisanii darbanii immoo nama biraas iyyuu bashannansiisuun gaariidha.
Mee amma artist Wandimmuu jennamoo obbo Wandimmuu jenna? Ani artistii miti maaliifi artistummaadhaan waan hin godheen qaban amma yoona maaliifi jireenyuma dhiphina biyya kana jirurraa kan ka'e waan adda addaarraa kan ka'e konfiidensii dhabaadhaan dhufe kanaafi baay'ee rakkisaadha artistii tun ta'ee natti tola ture yeroon isaa immoo darbeera jechuun mana barumsaan ture yeroo natti artistummaa jalqabu miti amma yeroo isa kanaafanii inni chaansiin kan yeroo warra ijoolleetiif baay'ee yoo jalqabanii yoo itti fufanii gaariidhaan koo garuu yeroon isaa yeroo amma ka'ee lafaa ka'ee jalqabee artistii hawwachuu hin danda'u. Naanji akka namni naan jedhu hin barbaadu maaliifi waan hin godheen qabu waan hojjedheen qabu jechuu kooti. Garuu steejii irratti al tokko tokko jaalaluma muuziqaatiif ba'ee nan taphadha nani walaloo faana nan barreessa maal nan jedha namni garuu baay'ee fudhatama hin jaallatu akkan hojjedhu namni hin barbaada dhugaatti. Garuu ani immoo baay'ee ittiin hojjenne. Barumsaanii bara dargiidhaaf kan hin bayan. Asitti biyya kana? Biyya kanatti hin ta'in biyya Chekoslovaakiyaa. Biyya jedhamutti ba'e. Achittini waggaa 5 immoo barumsa baradhe jechuudha. Maal barattan achitti? Communication dhaga. In fact amma hojii sana kan hojjennee fi wanta adda addaatu dhalate achitti utumani waraqaa qabu akka nama hin qabne itti biyya kanatti jiraadha waan ta'eef himachuus nan sodaadhe maaliif yeroo sana kondiishinii jirudha ani baradhee fixee biyyatti deebi'ee hojjechuudhaan barbaade ture garuu yeroo sana mootummaan inni dargii kufee inni haaraan immoo dhufee achii booddee garaa kutadhee garuun sodaadhe achumaan biyya kana immoo dhufee immoo yeroo jalqabaa biyya hin beeknetti waanuma hin taane hojjettaa achumaan immoo deebiin qabu gaal tokko kanatti hojiidhuma hin taaneen hojjedha malee hojiin ittiin baradhee hojjechaa hin jiru jechuukooti. Biyya kanatti carraan dhabee jechaadha. Amma biyya kanatti hojii ittiin jiraachaa jirtan lamoo asitti barattan jechuudha. Ani hojiin ittiin jiraadhu hojiidhuma noormaalii hojiidhuma taraadha hojiidhuma taraa malee hojii ittiin baradhe miti. Hojii ogummaa silaa itti barattanii? Isa immoo nan barreessa al tokko tokko Facebook irrattis artikelii tokko tokko nan baasa. Afaan Oromootiinis afaan Amaariffaatiinis afaan Ingiliffaatiinis nan baasa al tokko tokko. Innaa garuu maqaa kootiin amma kanatti baasuun naan jenne kanaafidha. Waan sirraa'uu danda'u miti? Maaltu? That's question. Waan ta'us riskiidha waan ta'eef jechaa kooti. Kanaadha malee nan balleesse bakka al tokko bannaan biyya kanatti immoo rakkisaadha. Kanaaf malee ta'uu danda'a ture. Malee akkuma keessan kanaan hojjedhan ture jechuudha. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa na mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Jiruun biyya kanaa jiruudhuma fakkeenyaaf jiruun biyya kanaa namni biyya kana dhufee waan ittiin barate qabatee dhufuutu jira. Sichi nama gorsuudhuma akkuma ofirraa kan hin balleessaa koorraa immoo nama biraatti himee akka namni of eeggatu itti muudhaa fi baay'ee gaariidha. Maaliif sichi namni dhufuu hin danda'a kanaaf sartifikeetii isaanii qabachuutu jira sirriitti maqaa isaanii geeddaruun irra hin jiraatu. Sartifikeetiitti dhalatan qabachuutu jira. Achi booddee biyya kanatti dafanii biyyi kun barachuudhaaf carraa guddaa jira. Dafanii carraa barumsaa sanatti maayii bahuudhaa fi dokumentii barbaachisaadha. Dokumentii keessan hin gatinaa yookiin hin geeddarinaa jechuu kooti. Ani hundumti keenya rakkoo kana qabnaa jechaa kooti. Kanaaf biyyi kun dhufanii ilmee likkii lafa xaragaa jiraachuun hin danda'amu. Yeroo hundumaa namni tokko yoo barate carraa caalaa argachuu guddaa ta'e eeggata. Kanaaf namoonni biyya kana gaafa dhufanii ausbildung kan jedhamu jira.
vacational kan ta'anii hojii adda addaatu jira. Fakkeenyaaf narsii ta'uun carraan jira. Yookiin immoo poolisiilee ta'uun jira. Waanumallee ta'uun jira. Namni jireenya warra oomaan beekne sanarra caalaa jiraachuu danda'a jechaadha. Firasaas immoo firasaa gaafa qarqaarullee gaarii godhe qarqaaruu danda'a jechaadha. Kanaaf namoonni biyya kana dhufanii wanta beekuun irra jira waan baay'eedha. Salphaatti waan hin taane ga'uun irra jiraatu jechuudha. Anis balleessaa tokko kan hojjedhe qaba. Addeebisuu hin danda'u. Sichi garuu wayyeessaadhaan jiraachaa gooti. Kanaaf biyyi kun barumsaan yoo namni barate malee jireenya gaarii jiraachuu hin danda'u. Yookiin immoo hojjetee illee horii gaarii horii quubsaan argatu. Maaliif mana kana biyya kana manni jiraatanii baay'ee mi'aadha. Baay'ee qaaliidha waan ta'eef isarraa kana sii hafuu horiin jiraachuu tura jira. Ofii keetiis gammaddee jiraachuudhaafis fira kees qarqaaruudhaaf yoo xinnaate barumsa waggaa 3dha biyya kanatti kan kennamu isa baratee waan tokko hojii jalqabee keessumaa warra ijaarsaaf jaartolii dadhaban qarqaaruun waan akkasii kun baay'ee nama alaa barbaadu kanarratti. Maaliif namni biyya kanaa isan hojjechuudhaaf waan hin barbaanneef namni alaa garuu kana hojjetee horii gaarii argatee dhugaa rabbiitti sirriitti jiraachuu danda'a. Kanaadha jechaadha. Waan gaariidha garuu biyyuma bahuun sun yoo barumsaaf fa'a dhufan malee amma karaa Saharaa kana fa'aa keessa Liibiyaa kana fa'aa keessa deemanii kun namni karaatti dhumaa. Kuma allaattiin dhugatii qabdi karamatti ajjeefamaa. Mee kanarraa akka namni of qabuu danda'u maali wanni? Totaalii yeroo gara dhuma kana wanti jiru baay'ee tiraajikii jedhanii dubbadha. Maaliif karaa giddugaleessa galaana sanaan ba'anii inni dhufamee nama baay'eetu akka lubbuun isaanii bade beekneerra. Isa dhubaatuun ta'in immoo Liibiyaatti fakkeenyaaf gurguramuu faana akka jiru argineerra. Namni waan nyaatu dhabee barahaan itti abiddi akka kan saafaan gubee kan bishaan dhugan dhabanii kan karaa irratti dhuman jiru. Achi booda immoo bidiruu xinnoo keessatti bidiruu nagaa hin qabneen wanta fedhe haa ta'u jedhanii dhufanii immoo seenanii immoo kan dhumaniin ijoollee meeqa qabna baay'ee nama gaddisiisa. Ammas immoo fakkeenyaaf biyya Saawudii Arabiyaa ammayyuu baay'ee achitti wanti ta'aa jiru baay'ee hunda keenya gaddisiisa. Maaliif namni tokko biyya keessa warri jiranii warra biyya alaa waan isaan ta'an sana waan isaan irra ga'e sana irraa barachuu tura jira. Amma namni biyya keenya cal jedhee biyya adeemuu tura jira jedhee hin hawwan. Amma fakkeenyaaf biyya keenya ollaatu jira. Ollaa keessa namni tokko riiskii fudhateetu iddoo tokko deema. Akka dingataa waanuma irra ga'u hundumaa irra darbee mo'atee dhufee iddoo sana gaafa ga'u dafee irraanfata karaatti dhufe sana. Irraanfateetu jireenya biyya kanaa dafee of agarsiisa. Of agarsiisee footoo ka'ee makiinaatti haadha hirkatanii maal jedhanii ka'aniitu birriidhuma ishee immoo waa ittiin bitatee nyaatuuf jedhanii kennan sana immoo fuudhee immoo biyyatti erga warratti erga. Ishee gaafa fudhatanii kunoo birrii ergee jedhanii ollaatti immoo inni ollaa immoo kunoo abaloo birrii ergee maal teessa jedhaniitu isa mucaa isaanii intala isaanii ergutti ka'u. Kuni gowwummaa guddaadha. Ijoolleen dargaggootadha. Okay, caammaa babbareedaa keewwachuu inni gaadhee miti homaa miti garuu provookii godha namoota biyya jiran dargaggoota biyya jiran. Inni ati dhiira miti ati intala miti abaluu deemtee akkas taate rakkoo jiru sana namni dubbatu hin ta'in namni dubbatu hin jiru. Horitti ishee argatan sana garuu akka guddaatti lakkaa'aniitu ollaa sin kakaasu ollaa inni tokko immoo ollaa biraa kaasa ollaa inni tokko immoo ollaa sana kaasa namni akka jirutti gaa biyya gadhiisee deemacha riiskii sana xinneessanii xiqqeessanii ilaalu jecha booda immoo gaafa dhaga'amu immoo kan immoo bakka inni bu'e hin beekamne immoo nama meeqa jira gaa inni du'e illee du'e jedhameetu himamee hin bo'amaaf kan immoo jiraachuudhaaf jireenyi isaatiif baduunsaa yoo kan hin beekamne nama meeqa jira. Maaliif biyya hin beekamnetti deemna biyya adagaatti deemus hin dandeenya carraan al tokko dhufuu hin danda'a. Hundumaaf immoo hin jiru wanti kun. Kanaaf namni ijoollee biyya keenya hiyyeessa ta'anii jiraachuu isinii wayyaa. Iyyumni nama hin qaanessu biyyi keenya gaaf tokko guddattee hundumti keenya deebinee hojjennee biyya keenyatti argachuu waan dandeenyu biyya alaatti
ba'uudhaa fi yaada mataa keessanii keessa jiru ammuma jalqabdanii akka akkanatti gorsutti gorsa koo akka dhaabdanii akka dhaabdan jedheetan ijoollee biyya keenyaatti dhaamsa dhaamaa jechuudha. Maaliif maal jedhu asitti osoo hin duunaa jedhu achitti osoo hin duunaa jedhu maal jechuudha kun. Asitti du'uu goonaa wayya biyya sanatti akka fedha akka namni eenyu akka jiraatitti jiraadhe fakkeenyaaf biyya Yemeniitti wanti ta'u nageenya karaa barahaa sana keessa waan ta'u nageenya bineensi nama nyaachuu hin danda'a maal akkasii akkamitti namni cal jedhee ka'ee deema. Kanaaf please yoo dandeessani barumsaan karaa seeraatiin deemuu yaala karaa seeraatiin yoo danda'ameef kun immoo maal biyyattiyyuu barumsaan of qopheessuun sirra jirachaadha. Sertifikeetii qabattanii maal jettanii karaa intarneetiin akka karaa seeraatiin dhuuftanii yaaluutu sirra jira. DV'n jira. Biyya alaas biyya Awurooppaas biyyoonni tokko jiru kan nama fudhatanii kan nama barsiifatan jiru. Karaa akkasii karaa seeraatiin yoo dhuftanii lubbuun keessa waan tokko ta'u waan sodaattanis hin jiru. Kanaaf garuu karaa humna keenyaan biyya gadhiifnee deemna giddiitti jettanii yoo kan gootanii baay'ee adageenyaa dhagaan baay'ee cimaadha baay'ee riskii guddaadha kun adaraa of kanarratti of eeggadhaa jechuuti. Jiru maqaa jireenya maallaqaa. Hatta jiru makaata nakrakoo namaan dhaqaa narraa guutuwaa. Baay'ee gaariidha. Mee amma immoo gara muuziqaatti xiqqoo achi deebiin. Iddoo kana waan ergaa Hacaaluun wareegame as waan addaa wayii dhagahe. Walaloo fi yeedaloo akka baaftee garuu publishin godhin. Ingoodhamne. Maal wanni sunni? Wanni suni duunni Hacaaluu baay'ee na gaddisiise. Halkan sana guutuu boo'an bulee. Ani firri koo du'e illee hin boo'u. Na artiistota du'an keessaa 2009 Michael Jackson gaafa inni du'e hojii haaraa tokko reefin jalqabee ture. Innaani achitti bakka hojii sana ganama dhufaniitu Michael Jackson hin du'e jedhanii dubbatan innaani gaafan galuu dhuguma raadiyoodhaan televezyiiniin hundumtuu waa isa dubbata. Akka nama isa beekutanii akka obboleessaa koo ta'eettanii baay'ee hiqqeedheen boo'e. The same waggaa 11 booddee immoo Hacaaluun hundeessaa du'e. Hacaaluun gaafa sanas akka kanatti hin boo'aa bu'e. Akka kanatti ijoolleen lama na bira turan na qabani. Na waan hin taanetti hojjetame biyya keenyatti. Mee bu'aa maalitti argamuudhaaf namni fayyaa deemu du'a. Amma argina hin deebisnaaga. Na freedomiin jiraachuu irra jira. Academic freedomiin jiraachuu irra jira. Artist freedomiin artiin tokko freedomii qabaachuu irra jira. Artistoonnis maayinungis wanta yaada isaanii opinion isaanii ibsachuu hin danda'u karaa beekaniin. Abbaa warra dhaga'u sanatu kun gaariidha kun gaarii miti jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Garuu karaa beekaa waa tokko bu'aa tokko argachuudhaaf jedhame lubbuu isaa irratti kan ga'e baay'ee na gaddisiisee kanaaf yeroo inni waggaa tokkoffaa isaatti kabajamu tapha kana taphadhee fiitan ture isa maqaadhuma isaatiif yaadannoo isaatiif jedhee baay'ee na gaddisiise waan ta'eef wanta biyya sanatti godhame keessaa tokko kan akka Hacaaluu na gube hin jiru. Yaadachiisuu dandeessa waan. Haceeko ani maal ta'u sirbati sirbiitee naan ga'u. Haceeko ani maal ta'u sirbati sirbiitee naan ga'u. Haceeko ani maal ta'u gurri koos maalee naa ga'u. Hacaaluun sirba baase gamaaf gamaasi Oromoo kaase haceedi ina naasisa dhokatanii baasanii lubbuusa haceedi ina naasisa dhokatanii baasanii lubbuusa.
wareegamte lafa tocho'ee muka dhamooqee baala tarkee ajjeebe eegta waan ta'ee dhibba siif du'ee kuma siif bu'ee ajjeebe eegta waan ta'ee dhibba siif du'ee kuma siif bu'ee. Qabsaa kufaa malee qabsooniin kufu yeroo kaamillee qabsaa kufaa malee qabsooniin kufu karaa kaamillee galaana daadhii eebbisa addunyaa isin duune walumaan jirra. Daddy, ebbisa addunyaa isin duune walumaan jirra. Jira 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 jiraache 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 jiraache. Ceeku ani maal ta'u sirbati sirbitee nan ga'u. Hacaaluun sirba baase gamaaf gamasiin Oromoo baase Oromoo kaase hacee diina naasisaa dhokatanii baasanii lubbuusaa gaafati wareegamtee lafa tocho'ee muka dhamooqee baala tarcha'ee hacee beekta waan ta'ee dhibba siif du'ee kuma siif boo'ee. Artistii du'a malee artiin hin du'u karaa kamillee. Qabsaa kufa malee qabsoon hin kufu karaa kamillee. Daadhii galaanaa eebbisa addunyaa isin duune walumaan jirra. Jirra 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 jedhee haceen jedhee taphadhe jechaadha. Jirra 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 jirra. Melodii intergruundii xinnoo kan irraanfatame tokko xinnoo ishee qaba isa kaan garuu advaansii ittuma developii godhetan fidee walaloo garuu ofumaan barreesse akka kana. Kan biraa amma wanni itti qophooftee yookiin baasuuf singilee akka singileetti ta'ee. Ani durii Frankfurt kana keessa sirboota bashaas sirbaan ture taphachaan ture. Jimaata sanbaturaa fa'a taphachaan ture. Asii sirboota warra kaaniis taphachaan ture. Achi booddee egaa namoonni yaada isaanii saba keenya irratti waan isaan haasa'an gaafan arguun jararraas fagaachaan dhufee bakka maaliif kanaafan dhiisee jechaadha malee jara biratti hojjechaan ture. Yeroon tirfii qabuchaa kooti. Kana malee asii booda gaa Oromoon immoo akka kanan qabu waan akkasii aadaa akkasii hin qaban naannoo kanatti. Kanaaf muuziqaanii utuu Oromoon naannoo kanatti seentariin tokko jiraate hojii kana guddisuu hin dandeenye turre garuu gatiin qabu jechuudha. Maaliif cheerchiin jira maaloon jira namni gara sanatti intanaa jedhee achi kana bakka buddee. Karaattiin intanaa yoo godhu nan dhabe bakka. Amma hawaasni akka bifa sirriitti ijaaramuutti deemaa jiran fakkaata. Amma gaarii fakkaata gaarii fakkaata. Namoonni ciccimoon keessa galanii jiru motiveeshinii qabu waan tokko geeddarama tokko fiduudhaaf. Naa strong community dhaabuu barbaannan. Strong community kuni asitti cimaa ta'e federaal Hesanitti cimaa ta'e warri federaalota steetii adda addaa jiran immoo akkuma kana naannoo kanatti akkas of qopheessanii complete Germany sagantaa Germanitti immoo
of guddifne kan hundumaa mo'achuu danda'u. Oromoon faffaca'eetu malee rakkoo biyya isaa keessa jiru hundumaa yeroo dudduubatti deebi'ee hin qabu. Eenyuma godhamaa karaa organizationii malee waan ta'eef al tokko horiin karaa irratti badus jira. Kana baay'ee kan nu gubu. Utuu garuu organizationii gaarii qabaanne community kana kan guddisu. Hojii keenya jennee passionii qabaanne bu'aa tokko buusuudhaaf har'aa borii utuu itti fufne amma immoo Awurooppaa darajaattis guddisuu dandeenya jechaadha. Amma al tokko rakkoon tokko nurra ga'a. Rakkoo kanattis qophaa'u nurra jira. Fakkeenyaaf akka yaada kootti. Na karaa faayinaansii jechuudha fakkeenyaaf. Oromoon waan ta'eef community finance na contribute gochuutu jira jireenya manaan. Ji'aan wanta nuyi buusuu dandeenyu beekaan. Buufneetu kaapitaaliidhaaf dugda keenya cimsanna jechuudha. Yoo dingatallee rakkoon tokko dhalate namatti himuu hin barbaachisu. Fuuneetu karaa namoota hojii kana kan hojjetan jiru karaa isaaniitiin jarri riippoortii duwwaa fiduudha. Yeroo akkasii kanaaf wanti akkasii horiin akkasii dhimma kanaaf ba'ee hin beekna. Kanaaf numaanni hojiin keenya kontribiutii gochuudha. Ji'a ja'aatti 15 ta'u. Isheen hin haftu garuu. Kuni yeroo dheeraa irratti in the long term horii baay'ee ta'a. Horiin kun immoo maal gochuu danda'a? Horii baay'ee dhaluu fiduus hin danda'a. Kanaaf amma biyya keessa namoonni baay'een kan dhukkubsatanii hospitaala ciisan jiru. Miilli isaanii kan miidhame wal'aansoo keessatti kan battalatti qarqaarsa barbaadan jiru. Qoricha waan ittiin bitachuu dhabanii siqaayii argaa kan jiran jiru. Kan namoonni fayyuu kan danda'an jiru. Horii dhabanii kan siqaayii argaa jiran jiru. Kanaaf waan akkasiitiif qorichisa asii warri wayaa hojjennu xinnoo ishee jatti waan argannu kuni kaaneetu akkas goone dafnee iddoo dhooqe tokkotti cuqqaalla jechuudha. Kuni yaada kooti fakkeenyaaf karaa alaas durii jalqabee kan maaf hin falmaa ture garuu rakkisaadha yaada kana fuutee namatti himtee namni sirraa fudhachuun difficult. Maaliif namoonni yaada adda addaa qabu. Yeroo keessumaa horii kana giddiitti baasaa jettee itti himtuutti caalaa immoo ni dubbata kan immoo. Kanaan duras argineerra garuu giddiitti immoo barbaachisa. Maaliif rakkoo battala nu keessattis hin dhalata. Biyyattis hin dhalata. Amma immoo kaan immoo kana goonaa jennaan. Gochuun keenya hin hafu mootii. Eega immoo hin hafne maaliif ittiin qophoofnu? Bakka jetti akkuma inshuraansii kaffalu. Kanaaf immoo oromummaa kootiif immoo kanan kaasa. Bakka. Waan akkasii akka nuu ta'u barbaadna jechuudha. Kanaaf amma sochiin kun yoo kan akka yaadi kun jira yoo itti fufe baay'ee jaallanna baay'ee barbaadna. Kanaafidha. Isuma keessatti immoo maaltu dhufa karaa aadaallee namoonni jijjiiruu namoonni taalentii qaban jiru kan si'ilii kaasu jira kan muuziqaa taphatu jira. Wanta sana hundumaa walitti hojjennee aadaa biyya Oromoos calaqqifnee biyya jiruutti community biraattis agarsiifne community warra kaanii kan biyya fakkeenyaaf yoo community Armeeniyaa wajjin ifa wal baruutu dandeenya jira wajjin waan tokko hojjechuu dandeenya. Biyyi kun isaaf baay'ee gaariidha. Warra Turkii wajjinis wal baruu dandeenya. Maaloo gochuu dandeenya. Bundes ebene jechuun afaan dochiti. Darajaa Jarmaniitti of qopheessine booddee immoo darajaa Awurooppaattis of qopheessine akka kanatti darajaa biyya lafaatti of qopheessine humna guddaa ta'an humna humna gaara ta'uu namoota ta'uu danda'udha. In fact ani taalentii dubbachuu hin qabu of hin beeku rakkoon koo kanadha maaliif barreessuu nan danda'a anyway. Egaa maalan jedha nus yaadaan biyya jirraa yaada warri biyyaas immoo nu yaadu akkuma yaada duwwaadhaan tun ta'anii karaa barbaachisuun wal qaqqabnu. Rakkoon keenya rakkoo communicationiiti na sentarii tokko dhaabuu barbaadna. Sentarii kana irratti immoo numtu walitti dirmanne
utuu ijaarree baay'ee natti tola. OGMC Ya Rabbi ni dandeessa Ya Rabbi ya gooftaa bilisummaa teenyaas ammuma dhuunfaasisi OGMC Ya Rabbi ni dandeessa Ya Rabbi ya gooftaa bilisummaa teenyaas ammuma dhuunfaasisi OGMC Ya Rabbi ni dandeessa Ya Rabbi ya gooftaa bilisummaa teenyaas ammuma dhuunfaasisi